فاتما أقنت كدي نقابي كانت مرمى كنكو ولنجي لو ونجي وبكت كلن ديو تولنجي أكم جرتوا نجاكي سني كبجم تطافي جلتهم توني يوتيوب فانتو جلتي أركم تنفو لكيسو نجاوا أيو بكم جاتن سني فاتو جتون جلتا هذا كيسو ما تقول سني كبدي في ترى كيسو ما سونس نما جلتني في نما كبجم أي توشو دا قاف ديبي شي ولين تاسي جرا أي توشو ما جتي قاف ديبي نقاف ديرتي ولنا إلى دارك تيدان كرم أي توشو تنسي فردا أي توشو ولين تورتيغاري كبوتن أبدي بدان كبا الشما حركفوني كم جرت كبجم تطفيدا وتطفوني فانتوتو ندوم تكسن نقافيا كسني أنا نقاكوتي إلا توابيا إيجا هذا كنان أرقامو منافان توتوبتي أني أيتون جرما أيتو شو جرما نمكين يجراتني إيجا هذا غافي شيت فندي كبدي ديا بيتشولا إيجا ميكالت مانغرا غافي تاتي دربولان دورا لايك شير كوتشولان warri maatii faantura hin taane subscribe gochuudha maatii shitti dabalamaan isin jira yaada qabdan steeka qabdan commenti jedhanu kaayyaani keessan nu jajjabeessa nu jara waan ta'eef isin jira guddaa galatoomaa kara gaafii shitti yoonan darbu kan asirratti bakka gammadda completion isin jira nama reefumoo ni ta'eedha asumaan jajjabeessan isin jira duraan dursee nagaa waaqayyoo siifaa ta'u ayyeetu naan jettee jirti siifillee dachaa koo siifaa ta'u isin jedha faantu galatoomii kabajjee gaafii deebii koo irratti waan argamteef guddaa si galateeffadheetti atillee keessumaa kootii waan naafirteef galatoomii isin jira tole ayyeetu jedheef isin barsiise jedheen yaada guyyaan ati gammadde kamii guyyaan ati immoo tigeddite kamii naan jettee jirti guyyaan itti gammade dhugaa dubbachuu fi guyyaa itti haasan dhukkubsattee xiqqoo si waan ta'eef guyyaa isheen itti amantii taate jedhan biyya kanatti nagahee jalqaba isaan amantiin turre guyyaa san baay'een gammadee siin jedha inni irraa fudhatu keessumaa yookaan biyyaa beekaa jireenya ilma namaa keessaa namni tokko akkuma dhalatee guddate du'uun jiru kana gidduutti immoo qormaan hin jira waan ta'eef guyyaa san baay'een gammadee siin jira guyyaan asitti gaddite hoo egaa gaddisuma nama mudata inni guyyaa kan koo gaddaan hunda isaa dabarsuu sun baay'ee garuu hin jira waan ta'eef guyyaa hunda gammachuudhaan hin jiraatu ilmi namaa lachuu isaatu wal cinaa qabeetuma jiraata kanaaf guyyaan itti gaddee akka wanta baay'een jaaladhan ture baay'inaan baay'ee jaaladhuudha gaafa duutu akka waan nama waa dubbatee duutu yoo afaan koo hiikee jetteetti dubbachaa turte akka waan nu walitti nu qabdeefaa bakka tokkotti faana duutu natti fakkaata akkasitti eegan turanii adu'anuyyuun argin duutee akkasiin siin jira guyyaa san baay'een gadde osoo jiru sun taane yeroo biyya jiru jechuu kooti guyyaa san baay'een natti dhaga'ame agarraa keessa kootiin gaddu jechuudha. Taree gaafii lammaffaanii guyyaan jalqabaaf jaalallisi qabee akkas guyyaa ati jalqabaaf jaalallisi qabee osoo namni kun koo ta'ee jette bara kamii jaalalli qabee namni kun koo jette kamii dhugaa dubbachuudhaaf hin lakke nan qabne waan tokko dhuuma sitti oduu na qabee sitti ni waan ture dhugaa na qabee irraa namni kun osoo kee ta'e namni hin jedheen hin jiru bara isaa sitti bu'aa jechuudha itti yaadeen jiru yeroo baradhutti su'aama barumsaan yaadan ture akkasitti namoonni jeera buufadhee oduu namni kun kee ta'e jedhu hin jiru jechuu kooti guddaa galatoomaa yeroo gaafii keetiif yaafalli kee hin deebi'as hin jira gaafii sadaffaa YouTube kanarraa jette YouTube kanarraa dirqama nama tokko jaaladha osoo siin jedhan jiraan jaaladha ani gaafii kana nan sodaadha baay'ee yeroo baay'ee gisee gaafatamu sababiin isaa yoo nama hundaa'uun jaaladha tokkummaan kunniin keessaa filadha dirqamaan jaaladha osoo jedha dirqama oduu ta'e kan salphatee jaalatamuu deemu kun eenyu isaati dubartiin jaalattu kuni na gargaara beeku komintii namni ani jaaladhu dhugaa dubbachuudhaaf hunduma isaanii nan jaaladha nama tokko dirqama erga ta'e mashaar ishee akkasi gaafii afuraffaa YouTube kanarraa shamarran dinqisiifattu yookaan ajaa'ibsiifattu eenyudha YouTube kanarraa
YouTube kanarraa dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee keenya shamarranii hedduu isaanii ajaa'ibsiifadha hunduma isaanii jechuudha. Hunduma isaanii dhugaa dubbachuudhaaf haala mijanne keessa haala rakkisaa keessa dhaabbatanii warroota akkasitti hojjetan baay'ee isaanii nan dinqisiifadha. Hojii isaaniitiin gochaa isaaniitti hunduu kennaa garaagaraa qabaanti hundi isaanii nan dinqisiifadha. Namni yeroo baay'ee yoo laatu abdii namatti toltu keessumaa Su'aad Muktaar kan jedhamtu ishii baay'een dinqisiifadha. Isiniin jedha warroota baraan guddatan keessaa immoo ishiin hin beektu jedheen yaada. Ishii baay'umaan dinqisiifadha dhugaa dubbachuuf nama jabduu nama yaada kan keessillee osoo yaadni kan ka'e illee faallaa deemnee nama yaadni jechisiisan namni dhagee yaada fe'in sirreeffata jedheen yaada baay'een dinqisiifadha jedha. Tole artistii Oromoo keessaa dirqama nama tokkotti heerume osoo siin jedhanii eenyutti heerumtaanaan jette artistii Oromoo keessaa dhugaa dubbachuuf maqaa artistoota na fiddimeen artistoota keessaa eenyuun hin jaalladha yaa rabbi ani akkasumara xiyyeeffadheen artistoota sirba isaanii hordofuu eenyudha kanaan artistii jechuun garuu warra sirban qofaa miti kamiimaan filadhu kamiimaan filadhu artistoota keessaa maalisuma jaaladhi kana tokko YouTube irratti hin jaalachiifte kan bira mana heerumsiiftaate maalisumatti yoo heerume maal ta'a erga jette guyyuma inni sirba ta'e weellisaa ta'e itti heerumu akkasuma wayyoo nama hundaafuu garuu ishee godhaatiin biraan naa qaqqabaadha. Akka dhaga'uuf jechuu kooti Jaafar Yusuf. Okay. Anaa hin beeku meeshaa viidiyoo irratti nu heerumsiifte sargii malee. Ayyaa ta'u. Jaafar dhiiran miidhamtee beektaa maaliif si miidhee yoo si miidhaan jette. Dhiiran miidhamtee beektaa yoo jettu koo dhiiran miidhamee sila jaalalaaf yoo ta'e hin beeku ani. Jaalalaaf kan ta'e dhiiran miidhamee hin beeku sila gaafadhee moo akkamii kan miidhameetis hin beeku garuu namni si miidhee jira dhiirri yoo jettee ilaalcha isaatiin yaada isaatiin namni na miidhee jira warroonni barumsa keessatti illee gufuu ta'an jiru. Akkasiis hin jedha alagaas osoo hin taane nama walitti yaadummaatuma keessaa jechuudha. Akkasitti xiqqoo warroonni kiyyoo kiyeessan hin jiru. Amma miti akkasiis hin jedha isaan miidhamee beeka malee nama biraa yookaan jaaladhee yookaan hiriyaa godheetuma walitti dhiyaannee kan na miidhe warroota irra keessoo ta'e hin jiru. Siin jedha wantoonni akkasiis keessaa kan nama bohaarsu yookaan nama gaddisiisoo jiraatu tokko nuuf qodanaan jetteerta. Tole mudannoo nan qaba. Nama kolfisiisullee yoo baate xiqqoo seeqadhaan isiniin jedha. Gisee tokko beerutti gisee hin jiru jechuudha. Rafee tan jira namichi afaanichi isaa keessa jechuun gaariin hin bahu yoo namatti dubbatu kanaaf jedhee nan bira dhayaa isaan qacufee irrafne jechuudha. Qollofeeti miti kan arfan barii garuu deebisee rafaa. Kanaaf jedhee yoo rafee bira jedhu dhufeetuma akkanatti gadi naqabe akkanatti morma kan koo olan jedha waan jedhu bakka tokko danda'ee otoo olan jedhu nan ka'an jedha achuma nan ka'an jedha akkanatti morma kan koo kun akkanatti gadi cabee jira. Bakka afumarraan ol qaba yoo jedhu nan dadhabee harkaan koo kan akka nama tokko jalaa baasee gaafan akkanatti ol qabee tola fakkaa'u harkuma koo kanatu dhaqee morma koo irratti na haaduu deema. Harkuma koo ofirraa ol qabuu dadhabee wanni sun keessa kan kootiin badu anuma mudate mudannoo daarektiin ta'een garuu abjumaan kan nama mudatedha. Dhugaa dubbachuuf amanuu dadhabe aaree jechuudha ati kan san guutuu irrabni bakka nan jeeqame. Harkumti kan koo kan akkasittiin waan harki ta'u narratti adoodee kan beeku godhu akkanumatti nama kan ofirra godhee rafee anumarratti akkana gadi jedhee gaafan ani warraaqee akkas naan jedhe jedhu anumarraa hojjechuu dide waan ta'eef waan isaan beekne akkasi kanatu na mudate yeroo baay'ee inni irraan fadhu isa natti dhufee isiniin jedha. Kana mudannoon kan koo kana fakkaata isiniin jedha. Takkumallee akka seeqxan immoo abdiin qaba. Galatoomii gaafiin kan koo kana fakkaata. Anaan jettee jirti kunaan jettee guddaa galatoomeetillee gaafiif deebii keessatti waan naaf jirtee fi sillee asumas hin galateeffadha akkasuma immoo hordoftoonni wantoota hubee yaada qabdan koomentii irratti akka nu keessan abdii guddaan qaba turtanii haga sa'aatii kanaatti waan nu dhaggeeffataniif hundumti keessanuu guddaa galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha obboleewwan koo hundumti keessanuu naa jiraadha umurii naaf dheeradha. Egaa
sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan dhugumatti yoo ta'e walaa jajjabeessuun isiniin jira. Akkasii misiriin jedha kanarraa qabannee dhufne kanuma fakkaata yeroo biraa waan biraatiin akka walitti deebinutti asuma nagaatti isiniin jechuun dhaamsa koo isa xumuraatii. Kabajamtootaa fi jaallattoota koo ayyaatu ishee waliin turtii gaarii gootaniitu jedhee abdiin hin qaba. Ayyaatu ishees gaaffii koo kabajii naa deebisuu keetiif guddaa tokko naa galatoomii maqaa hordoftoota kiyyaatiin guddaa galatoomii siin jedha. Viidiyoo kana immoo sheer laayik komentii kanaa kaa'uu hin dagatinaa. Haga viidiyoo